gameettii durbaa waa'een koosiyaa walleessaa keessatti dinqisaa dabalaa maaramee harkaa onnattuu jajjabduu namaa gameettii durbaa waa'een koosiyaa dhudhuma jechuun kan weelliseef isheen dhugumaan nama addaadhaam goonnillee fokkisaa hin qabu garuu midhaginni gootittii maaramee harkaa adda nama jechisiisaam diminni bifa ishee guduruu rifeensa isheerra gajjiguun argamu amalaa fi simboo qabeettii nama akka taatee seenaatu afaan baasee dubbataam maaramee harqaan xumura bara 1950mootaa keessaa akka lakkoobsa Habashaatti godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Qeejjoo jedhamutti abbaa ishee obbo Harqaa Kaasaa fi haadha ishee Aadde Geexeerraa kan dhalatte yoo taatu obbolaawwan dhiiraa 5 fi dubaraa 1 qabdiim. Isheenis barnoota isheen jabduu ta'uun kolleejjii Dabra Biraan irraa ogummaa barsiisummaa eebbifamuun magaalaa Amboo bakka addaa garaatti uummata ishee barsiisuun tajaajilaa turteetti. Maaramee harqaan gootittii gootummaan ishee arbaa ummati Oromoo lafaa fi mirga bilisummaan jiraachuu namaa fi eenyummaa isaa maaf dhaba jechuudhaan gaaffiiwwan dhiyeessitullee ittuu dararaan waan hammaateef jajjabeewwan qabsoo Oromoo finiinsa yeroo sanaa waliin ta'uun qabsaa'uu eegalteem. Wayita sanas qaqqaaliiwwan Oromoo kan akka Alfinash Qannoo Hangaattuu Baalchaa fi danuu isaanii waliin ta'uun karaalee addaa garaa bu'aa bayii qabsoo Oromoo dhandhamaa turaniiru. Maaramee harqaan abbaa warraa ishee Jifaaraa Qarmeessaa waliin gaa'ela kan dhaabbatte yoo taatu haadha ijoollee lamaatiim. Boodarras dararaa fi dhiibbaa waayyaannee quuqama Oromoo irraan ga'uu hammaannaan bara 1984tti Finfinneetti galteem. Maaramee harqaan barsiistuu fi qabsooftuu akkasumas barreessituu fi weellistuu Oromoo uumaan hunda toleessa godhee ishee uumedhaam. Kitaaba mata dureen isaa Gundoo Booree jedhu barreessuun yeroo hamtuu sana keessa uummata isheef gumaachitee jirtiim. Kana malees sirboota kaaseta 3 qopheessuun Oromoo biraan geessee jirtiim. Kan adda ishee godhummoo sirboota ishee hundumaaf walaloof yeedaloon ishee tureem. Wallee ishee kaayyoon koo mirga eenyummaati jedhu keessatti kan na uume rabbi kootii dubartummaan saala kootii kunnan faalles suriyyee koo kaayyoon koo mirga eenyummaati dhiiraaf dubartummaan irree mirga oromummaa firiirree jechuun waa hedduu himtee jirtiim. Fooyiloo ligoonni abaroodu kan jedhummoo sirboota ishee biraa tureem. Geerarsawwanii fi sirboota addaa garaa baasuun jechoota gurra namaa keessaa qirqirsaniin dhaamsa ishee dhaammattee karaa siyaasaa miidhama yeroo adda addaa irra ga'aa turen akka lakkoobsa Habashaatti bara 1994 addunyaa kanarraa boqotteem. Lubbuun kee haa jannatu yaa gootittii maaramee harqaa jechaa qopheessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaatiim nagaan naaf tura.